Ani ilma warra qaalluuti. Qaalluu jechuun maal jechuudha? Qaalluu jechuun maqaa kabajamaa kan warra ayyaana waaqaa qabuuf akkasumas iccitii waaqaa fi waaqeffannaa ibsuuf, mul'isuuf, barsiisuu fi qajeelchuuf qabanidha. Kan kennaa kana qabanidha. Qaalluu jechuun kan iccitii uumamaa hiikuuf uumame jechuudha. Kan dhala namaa fi waaqa ayyaanaan wal qunnamsiisudha. Qaalluu jechuun kan namaa fi waaqa gidduutti riqicha ta'ee tajaajilu, kan dubbii fi iccitii waaqaa nuuf ibsu, nuuf hiiku, rakkoo fi dhibdee hawaasa keessa jiru hiikoodhaan akka falatan kan godhu. Akkasumas dhala namaa eebbisanii daandii dhugaa fi qajeelaa kan waaqaaf waaqeffannaa qabsiisudha. Qaalluun mataa amantii waaqeffannaati. Waaqeffannaa keessatti qaalluun jalqabaa innoo jedhama. Innoon qaalluu ganamaa kan sanyii namaa hidda dhalootaa kuush kan mil'uu fi ayyaana waaqaan guutamee dubbii waaqaa fi waaqeffannaa ibsaa, mul'isaa, agarsiisaa fi lallabaa turedha. Qaalluu jechuun kan uumamaan fedhii fi seera waaqaa hiikanii ibsuuf waaqaan muudamanii dhalatanidha. Qaallummaan beekumsaa fi hayyummaa waaqaa karaa dhalootaa qofaan argatanidha. Kana jechuun wajjin dhalatu jechuudha. Qaallummaan kennaa ayyaana waaqaa kan dhalootaa dhalootatti diroodhaan darbudha. Kennaa waaqni qaalluuf kenne kana namni akka salphaatti beekuu hin danda'u. Qaalluu tanaa fi qaalluu biraa yoo ta'e ala namni beekuu hin danda'u, namaaf galuu hin danda'u. Wanti namaaf hin galle, wanti namatti dhibdee ta'e garuu qaalluuf ni gala. Ayyaantummaan kun abbaarraa ilmatti yookaan intalatti, haadharraa ilmatti yookaan intalatti darbuu danda'a. Garuu osoo isaan jiranuu ilmatti yookaan intalatti bu'uu hin danda'u. Gaafa isaan addunyaa kanarraa darban ayyaanni sun fira yookaan maatii sana keessaa waayyuu tokkotti bu'a. Waayyuu jechuun nama qulqulluu waaqaan filatame jechuudha. Kanaaf ayyaantuun hundi waayyuudha. Qaalluu kan nama taasisu waaqa. Kan filee milluu fi ayyaana ofii namaa guutu waaqa qofa. Walumaa galatti qaalluu jechuun kan fedhii fi seera waaqaa ibsuuf hiikuuf uumamedha. Kan iccitii uumamaa beekuu fi akka riqichaatti waaqaaf nama gidduu taa'ee nagaa fi araara kan labsu jechuudha qaalluu jechuun.